Nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu hordoftoota qophii Ormaaniyaa nagaa keessanii guyyaa har'aa qophiin Ormaaniyaa akkuma mala isaatii qophii aadaa keenya waliin wal qabatu dhimma nyaata aadaa Oromoo irratti waliin ilaalla. Sabni Oromoo aadaa boonsaa isaa kan ta'e kan eenyummaa isaa ibsu aadaa hedduu qaba. Innis aadaa uffataa, aadaa fuudhaaf heerumaa fi kanneen biroo hedduutu jiru. Aadaan nyaataas isa kana keessaa isa tokkodha. Aadaa nyaataa fudhanne yoo ilaalle Oromiyaan bal'oo waan taateef godinaa godinatti adda adda haa ta'u malee baay'een isaa wal fakkaata. Nyaatni aadaa Oromoo calaqqee eenyummaa Oromoo keessaa isa tokko ta'ee nyaatni kun yeroo mara kan qophaa'u osoo hin taane kan yeroo ayyaaneffannaa garaagaraa, yeroo keessummaan namatti dhufu, yeroo cidhaa, qorichummaa fi kan kana fakkaataniif akkaataa adda addaatiin qophaa'a. Akka fakkeenyaatti waamichi maqaa isaa iddoo iddootti garaagara haa ta'u iyyuu malee iddoo hundumaatti kan beekamu marqaa, qorii, caccabsaa, cuukkoo, cumboo fi kan kana fakkaatanidha. Nyaanni aadaa kun yeroo fi haala mataa isaa qabaata kan ittiin qophaa'u. Nyaanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti qophaa'u maqaa garaagaraa fi haala qophii adda addaatiin kan qophaa'u ta'us harki caalaansaa kan qophaa'u dhadhaarraa ta'uusaati. Kun immoo Oromoon loon hedduu akka qabuu fi dhadhaa baay'inaan akka argatu ta'uuf walitti dhufeenya loonii waliin qabu cimaa ta'uusaas ni ibsa. Guyyaa har'aas qophiin Ormaaniyaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa godina Gujiitti argamuudhaan nyaata aadaa Gujii fi nyaata aadaa Booranaa isin daawwachiisuuf dhufeera. Turtiin keessanis qophii Ormaaniyaa waliin haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa nyaati aadaa kun nyaata aadaa eessaa akka inni ta'e darbees immoo akkamitti hojjetama akka ta'e kan nu daawwachiisanis as nu bira jiru waan ta'eef amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Turtii gaarii. Duraan dursaa ayyoomee maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan kiyya Baayush Gorolchaa jedhama. Godina Gujii magaalaa Adoolaa Wayyuu irraa dhufe. Tolee, mee nyaanni aadaa asirratti agarru kun kan Oromoo eessaati? Nyaati aadaa kan asitti argaa jirtanuu fi faayi mi'a aadaa dubartoota godina Gujii kenna aadaa Gujii mana Gujiitti dhuftanii jecha. Tolee, gaamee tokko tokko nutti agarsiisaa asirraa nyaatarraa kaanee gara faaya aadaatti dabarraa. Tokko tokkoon yoo isin mul'isee kuni damma jedhanii. Dammi kuni gaagura hidhata Gujiin gaagura hidhatee gaagura san keessa damma baasa. Damma kana yennaa baasu okoleen akkana lafa godhee keessummaa yennaa dhuttu jaarroleen namni gugurdaa yennaa mana namaa dhufu kana damma kana eebbifata. Daraaraadha booka naqata booka kanaan kana bulbulanii booka godhatanii kanaan eebbisanii booki sulleen hin jirti asuma jirti. Darri immoo buna qalmaatii qannaa buni qalmaan jira keessummaan aadaa Gujii mana Gujii keessummaa yennaa dhuttee jette buna sii qalan. Nama qalanuuf jira immoo ijoollee dhufuu danda'a, nama durra kadhatu dhufuu danda'a, nama guddaa jaarsi abbaa gadaatii dhufuu danda'a. Kana kabaja isaatiif ulfinna isaatiif jecha buna kana hin qalanii fi buni qalmaa kana lafa keeyanullee jira qalanii marqanii jecha buna kana qalanii marqanii hin maffatan. Ka amma qalan kana ka amma qalanii aanaa itti cossanii tooratti naqanii tee'anii nyaatanii unanuu eebbisanii bayanuufi amma qalan. Ka lafa jiruuf immoo yoo jajjaru teete yoo galuu teete abbaan gadaa sun ka marqamee lafa jiru kanarraa hin kennanii fi nyaataa unaa eebbisaa hin gala jecha. Garaagarummaan kanaaf kanaa maaloodha? Kunis buna qalaadha, inni kunis buna qalaadha. Kuni amma ka marqamee tee'u kuni ka lafa tee'u marqame. Kun immoo aanan mi'iitti cossanii amma nama dhufeef qalanii ka dhiyeessan jecha. Amma dhiyeessanii fi amma nyaataa ka amma nyaatan. Kun immoo lafa yoo ta'e illee ji'a tokkollee yoo ta'e ka hammaan hin badu abbaan gadaa sun yookiin jaarsi biyyaa sun yookaan namni durra kadhatu tokko yennaa dhufellee ka marqamee tee'u kana hin dhiyeessaniif hin kennan jecha. Baay'ee namatti tola. Amma kabiraallee hin qannaa nyaata aadaa kana garbuurraa hojanii garbuu kana dammaan marqan. Dammaan marqanii keessummaan dubartii dhufuu dandeetti, dhiirti dhufuu dandeetti, ijoollee dhufuu dandeetti waa ijoollee kennan
mana keessaa haati takka yoo mana fi keessa ol kaate waan fuutee namatti kennitu akkasi qopheessiti. Marqi jira, marqa dhadhaarraa hojjetan, garbuurraa hojjetan, bullaa garbuurraa bullaa qopheessanii, bullaa daakanii qopheessanii achiin duuba dhadhaa bassanii dhadhaasaniin marqatanii lafa keeyatan jecha. Kana abbaan warraallee keessummaa qabatee dhufa. Yenna abbaan warraa dhufe nyaata kana nama ulfinna yoo inni ta'e nama inni jaalatu yoo ta'e marqa kana aanaan waliin aanannoo qannaa aanannoon bira jira. Mi'ii qannaa itittuu qannaa bora qanna. Kana nyaadhu abbaa warraa jennee mooqaa waliin itti kennina. Keessummaa isaa waliin nyaatee ka hafe immoo haadha warraatti ol deebisa. Kana kullee marqumaa godina kana keessatti immoo waan baay'ee jira. Wanni jira garbuun hin jira, boqqolloon hin jira, warqiin hin jirti. Kana hundarraa marqaa hojjetan. Boqqolloorraa boqqolloo daakanii boqqolloo daakameerraa hojjetanii xaafiirraa hojjetan marqa jecha. Kana waan ta'eef ka marqaa jira, marqi ka garbuu jira, ka boqqolloo jira, boqqolloolee daakamee akkasuma dhadhaa bassamee dhadhaan oowwaan kan nyaataaf namatti tolu. Ka bilchaate ka nama nyaachin adoon ta'in ka nyaata namatti tolu. Dhadhaa san bassinee uddawaa adda addaatiin bassinee boqqollooleen hin marqamaa jecha. Kana bullaallee nyaatti tinfaan jira. Tinfaa foon jajji'ame kana tinfaa mummuranii isa san bilcheessanii isa san immoo dhadhaanii lafan keeyatan kanallee tinfaa jedhan. Kocheelleen jira immoo kocheen immoo isa jajji'anii tumanii isallee dhadhaan marqanii gaafa intalti heerumte gaafa keessummaan ulfinnaa sitta dhufte gaafa soddaan sitta dhufte gaafa nami ati ulfeessitu sitta dhufe kocheessan ka tumame ka foon ka bilchaatee ka jajji'anii tumame marqame. Marqa sunis fooni ka re'ee ta'uu danda'a ka loonii ta'uu danda'a kana hunda qabaa kana if keessaa qabaa siin jedha. Kun immoo aanaan kun mijuu durri teenna ennaa heerumtu harka duwwaa heerumtu. Heerumtu ficee qaddi, kadhoo qaddi, siiqqoo qaddi. Su hundinuu aadaa teenna keessatti kana ba'attee yoo deemte aadaa fiitii heerumtee abbaalleen kabaja ulfinna dhaggataa haatillee ulfinna dhaggatti. Maaliif haati akkasitti aanan midhaasitee mijuu tana dudda ba'achiistee siiqqoo qabachiistee yoo heerumsiitte haadha baasee jedhan haadha heerumsiisee jedhan. Kanaaf haatis kabaja qaddi ulfinna qaddi intaltillee durra ficee qaddi ficee sanuu goronsaa irraa hiikan. Yoo mana aadaa kana keessa ol seenne ficees illee dhagguu dandeenya. Meeshaan aadaa gosa gosaas keessa waan jiruuf hin qabna. Ficeellee hin qabna. Kuni akkasitti mijuu qabattee heerumti. Kanan qabdu taanaan ulfinna hin qabdu. Kanan qabdu taanaan ulfinna hin qabdu. Dudda battee siiqqoo qabattee ficee fi keettee deemte. Nami tuqulleen jiru ulfinna qaddi adoosiin baddaa keessa deemtullee teete heeruma deemtii nama fuudhaa jiru jira jedhan malee hin tuqamu isiinuu ulfinna qaddi. Kana aanan mi'ii qannaa, itittuu qannaa, areera qannaa, kabiraallee ka aanan keessaa dhadhaan keessaa bahee raafame qanna, bora qannaa, mi'ii qanna. Aanan mi'iillee keessummaa yennaa mana keenya dhutte bishaan obaasaa hidhuu dandeetti ijoolleen xixiqqoolleen. Ijoollee saniifis bishaan ittiin kennu gujiin maaniif aanan qaba. Aanan mana keessa jiranuu bishaan namaan cossan. Aanan sanii mi'ii san cossanii buqqii xixiqqoo akkasii keessa cossanii ijoolleef hin kennanii. Deebii immoo dhadhaa xixiqqaa dhadhaa ooqaa asii keettee dubartiin gujii yoo karaa deemtu qabattee deemti. Waan nyaatanullee harkaan dhaddu aananillee harkaan dhaddu aadaa. Tolemeen faa kana immoo nuti nu daawwachiisaa maal jedhama kun immoo? Kun faayi kun mana dubartii gujii bareedaa keessatti argama jedhan. Dubartii akkasiisaa maan jedhaniin halaqaa jedhaniin. Dubartii halaqaa mi'a faaya aadaa faaya dadansaa akkanaa qaddu tana halaqaa jedhaniin mana halaqaa yennaa dhaqani ciicoo jira ciicoo aanan qaddi. Ciicoo tana irratti immoo faaya isii akkas bareedduun immoo saaphan jedhani saaphan jedhanii akkasii itti hojjetanii akkasii calcala kanatti naqatanii midhaasanii miinjaloo jedhani amma asii ol dhiirtiin darritu
asii ol dhiirtiin darbitu dubartii qofa ha dubartiiti kun miinjaloo tana keessa maanti jira dhadhaan jira aanan jira marqi jira buni jira abbaa warra fokko addee tana darree achi waa isiin manfatte laalu kasiin fiddeetti kennite mal kanaafuu aanannoon jira. Maalirraa hojjetama mee kun amma ciicooni kana xuruuraa jedhan xuruuraa kanarraa hojjetama. Kun kalaalaa jedhanii lafa keessa qotanii hidda isa sanii hodhanii achiin duuba hin qoraasani qodaa kana uddeessanii qoraasani muka qoraasanuun jira ejersi jira qodaa itti uddeessa waan adda addaa jira akkas doolaatti amma uddaawa siif uddaa'uu dhabuun beeku anaaf urgaanatti urgaawa kanaaf akkasi qoraasanii midhaasanii keessi isaa aanan qabatu akka danda'uun godhanii achiin booda kanallee gogaarraa hojjetan goguma looniitirraa hojjetanii. Kun dooqaa kun eleellaan jedhanii eleellaan kana gabaayumarraa bitaa eleellaan kun immoo wama aadaa horii loo ifiitirraa argatanu gogaa horiiti haa re'ee illee ta'uu danda'a ka re'ee illee ka lalaaf akkas bareeduun jira ka horii illee jira kana miinjaloodha amma miinjaloo jechuun addee dubartiin waa aadaas itti maffattu waan babbareedaa aanannoo itti maffatti aanannoo jira. Ciicoo jira buree jira bureedhani amma didiqqoo akkasiisa amma aanan ciicoo sanii fidi yoo intalaan jedhu feete ha buree sanii fidi jetti yookaan aanannoo sanii fidi jetti yookaan buqqii sanii fidi jettiin kana waan ta'eef buqqiin sullee as keessa jirti ciicoolleen jirti bureen sulleen jirti aanannoon hin jira muka abbaa warraati ittiin kennan aanannoo abbaa warraa jedhanii ka irra bareedu jira akkasi aanannoo dansaa isaatiin haati warraa. Aanan yeroo hunda aanan qabbanaa lafa gootiif maaf inni hojjetaaf oola lafa qotaa oola waa adda addaa hojjetaa oole yennaan ni galu mataa isaa jala addee inni bulu taqeesaa gubbaa hin fannisamaa fi isa fuudhee laallatee yoo jaalate unee immoo haadha warraatii hambura akkasuma keessa fixee lafa hin keewu qodaa hamburee fi achi godhaa ka hafe san yookaati warraa unti yookiin ijoollee isaatiif hin kenniti. Aanannoo jedhama sun. Kan abbaa warraatiif taa'u. Ka abbaa warraa callaan itti dhugu jecha. Kana aadaa Gujii keessa uffata aadaati jira immoo uffati. Uffati aadaa ka uffadhe kunillee jira. Kammoo dur haadholeen teenya uffattu jira. Fakkeenyaaf bonkoo jedhanii kunoo firaaxa jedhanii kun firaaxa jedhan. Bonkoo firaaxa bareedinaaf haati teenya akkas harka fiitiin midhaasitee akkasitti. Hujattee ifiifuu barreessitee akka kanatti uffatti kun bonkoo jedhanii. Gogaarraa hojjetama jechuudha. Gogaarraa hojjetama fi uffatti akkasitti akkana hidhatti kunoo hidha. Kun amma yoo shinshiniisa ifirraa yoo qabaatin akkasitti waa hidhatanuun jira. Qunnii qabaa qunnii sanii hidhatanii isa kana akkasii hidhatanii shinshiniisa adoon ta'in kana uffatan jecha haadholeen teenya dura harka fiitiin hujattee uffatti amma nulleen ilmaan teenyallee itti barsiisuu qabna waa harka fiitii hojjetan waan uumamarraa ta'e irraa hojjetanii waa hunda waa uumamaati irraa hojjetan kana waan ta'eef kuni uffata aadaa firaaxaa yookaan bonkoo jedhan kana kama ankee hadhe kana. Isuma kana bifa adda addaa qabaan bareeda akkata inni kun amma ka daa'immanillee ba'atanii ciicoo hangafa siin jedhu durreen na heeruntu kadhee tanaan ba'attee heerunti haati kakkasiisa hojjattee kennitiif harka fiitiin midhaasitee hujattee itti ba'achiittee heerunsiittee jecha kana kuni kadhoo jedhanii gogaa looniitirraa hojjetama kullee gogaa looniitirrallee gogaa. Re'ee irrallee midhaasanii akkasii barreessanii harka isaaniitiin akkasii hojjetan. Baay'ee namatti tola. Akkasii dalagan. Harka fiitiin midhaasanii akkana dalagan. Kan ammayyaa ammaan caalaa baay'ee. Hin caalaa. Baay'ee bareedaadha.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma amma argaa turtanii egaa Oromoon Gujii aadaa boonsaatiin nama boonsu aadaa nyaata aadaa uffannaa akkuma argaa turtan aadaa babbareedaadha kan inni qabu kan duwwaas miti egaa godinni Gujii kan ittiin beekamu albuuda adda addaati kan inni qabu kan biyyaas addunyaatti kan fe'amaa jiru albuudi gurguddaan biyya iddoo kanaatti bahaa jechuudha. Kanaaf Oromoon Gujii aadaa isaatti dabalee qabeenya uumamaa kan Waaqayyo badhaasellee qabaa jechuudha. Mee immoo albuuda godina Gujii keessatti argamu muraasa isaa simbiraan keenya amma turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa immoo iddoon nuti argamnu agarsiisa nyaata aadaa uffannaa kan hangafa Oromoo kan ta'e Booranaa biratti argamneeti kan jirru. Egaan Booranaan waan ittiin beekamu waan hedduudha kan inni qabu. Maaliin beekama waan jedhu immoo kunoo ayyoonis namoonni adda addaas na bira jiru. Isaan immoo aadaa nyaata aadaa kana tokko lamaan nuuf ibsachuudha. Amma xumura sagantaa keenya turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna turtii gaarii. Ayyoo duraan dursee galatoomaa isiniin jecha mee maqaa keessan irraa kaan. Maqaan kiyyaa Culaa Diqqaa jedhani. Ana Gumeel Dalloorra dhufe. Tole gamee asitti nyaata aadaa gosa adda addaa kan inni ilaalaa jirru kan naannoo Booranaatti qophaa'u jechuudha. Tokko lamaan meenuu ibsa. Nyaati aadaa Oromoo Boorana tokko aanan wanni kun aanan. Kuniin gorf kan dubartii todha dubartiin hodhite seephaan kan ammoo goga loonii irratti hojjetan seephaan kan jechuun goga loonii irratti dhaatte qoraasanii aanan loonii itti naqan yoo isaan itti tani irba jedhanii muka kana irbaan kun mukirra hojjetama dhiiran nama hojjetu irba kan dhiira boca akkan aanan kanaan akkan irbanii dhugan gisee dhugan ammoo kobola kanaan dhuganii jechuun kobola kanalleen akka aadaa Booranaa dhiira boca kobola kana aananiin dhugan aanan kan kobola kana buusanii akkasiin gololfatanii akkasiin qoodatanii dhugan. Tole baay'ee namatti tola. Maalirraa hojjetama kun? Kunin ammoo ooloo jedhanii iddi muka keessa qotan iddi muka laf jala qotanii akkasitti hodhanii dubartii hodhaani. Kunin ammoo elellaan bitanii hodhan tana gorfi kana aanan loonii itti naqan. Kunin ammoo kocheedhanii guba foon loonii guba godhanii kocheedhanii guba godhan. Gubaan kun foon looniiti in nyaata wanni nyaatanii mooqa. Yeroo kamiifaa qophaa'ame kocheen kun? Yeroo jilafaa yeroo abbaa warraa faa qopheessan misee jila qopheessanii kennaniif wanni nyaatanii ammoo mooqa. Mooqaan kun mooqa muka jedhana in bocan mukirra hojjetan dhiira boca kullee mooqa muka jedhanii kochee nyaatan kanaan nyaatan. Tole kan biroo? Kunin ammoo garbuun kunin garbuu fi foon kochee garbuu foonii jedhan garbuu foon walitti hojjetan kanallee mooqa kanaan nyaatan mooqa muka kanaan nyaatan wanni hojjetaniin ammoo dhadha looniiti dhadha loonii bassanii dhadha kanaan garbuu fi foon walitti hojjetan tumanii. Kunin ammoo burkii jedhanii burkii kallee waddan wanni itti naqan ammoo wanni itti naqani dibbee tan ammoo mukirra hojjetan muk bocanii dibbee tan mukirra hojjetanii goga kan ammoo dubartiitti itti xaaxoo jechuu. Maal jedhamattan inni kun? Kunin burkii hojjetan nyaati kee jiru kunin burkii jechuu kochee innilleen. Kochee jedhama. Maalirraa hojjetama inni? Inni burkii irra hojjetamaa dhadhaan hojjetan. Tole. Kan ammoo garbuu dhadha loonii itti naqan dhadha loonii bassa itti naqanii tumanii dhadhaan hojjetan inni garbuu kun garbuu bicha jechuudha. Dhadha loonii akaanii tumanii dhadha bassanii itti naqan dhadha loonii bassanii itti naqan garbuun kan garbuu kochee jedhanii kochee garbuu jedhanii. Yeroo akkamii nyaatama kunam? Kunam yeroo jilaa qopheessanii bisa jila nama gololchan in nyaatan yeroo abbaa warri hin jirre kan ni gar dhaqullee haati mana hojjette ol keettiif yeroo abbaa warra gala buqqisanii kennaniif mooqa kan fuudhanii kennaniif buqqisanii isi akkasii hojjetan. Kunin ammoo kulleen garbuu foon kochee jedhanii kallee garbuu foon kochum jedhaninillee garbuu fi foon walitti tuman. Kanallee dhadha loonii kana irraa maaliin adda baanne? Kunis kocheedhama inni kunis kocheedhama. Kun wanni adda baaniini kunini guba
kochee ka jedhanii malee guba jechuudha. Foon bicha. Foon kana jajiyanii ciranii akkasuma akka bisaan ittiin darre dhadhaa isaaniitiin dhaaban bilcheessan guba jedhaniin. Kunin ammoo garbuu soqanii midhaasanii foon hagisaanii godhanii ciranii walitti daran. Kun ammoo tumanii dhukkeessan kan tumanii dhukkeessan. Kamuu maqaan isaanii kochum jedhama. Kochee ma jedhamu? Garaagarummaa qaba malee maqaan isaanii kochee jedhama. Kunillee kochee. Kocheen kulleen garbuu foollooniit kulleen garbuu foollooniit dhadhaan hojjetan kanallee dhadhaan hojjetan. Kunin ammoo itittu. Kunilleen itittu kun cufa itittu ka gorfa kun itittu. Maalin adda bahu kunis itittu? Isu wanni adda baaniin itittuun aanan loonii bicha aanan loonii calla wanni biraa keessa hin jirtu aanan loonii midhaasanii gorfa qoraasanii aanan loonii itti naqan tursanii akka isaan itti tan godhan kanuma ittiin daran waan biraa ittiin daran itittu jechuun kan. Inni kun kulleen gorfum itittum gorfaati kun soroor kana kun soroor. Soroorii ammoo mukirra bocan dhiira boca. Dubartiin qoraaftee afaan kan midhaasitee qoraaftee itittuutti naqti. Inni sorooreedhaniin. Kunin qorii buna jedhanii qorii buna tana bun qalanii buna eelee buna tana qalanii qorii keessa guuran. Qoriin tullee mukirra hojjetamti. Dhiira boca tumbuduunu jedhanii tumbuduunu. Buduunu tana qorii tana bun qalanii akkan buduunu tana buusanii buduunu tanaan akkan gololfatanii akkan buduunu tanaan nama qoodan. Buduunuun tulleen mukirra bocan dhiira bocu buduunu tanallee gisee bun nyaatanii irra ba'anii achitti hidhatan borootti hidhatan gorfatti hidhan diida kan hin kaan lafin kaan kunillee dhammeela kan loon itti elman loon itti elmanii yoo elmanii gadiin deebi'anii gorfan naqan. Gorfi keessa ammoo hobola kanaan dhugan. Kan ijoollee taananiin dhuga gorfi keessa hobola kanaan naqanii hobola kanaan ijoollee qoodan. Hobola kanaan nama qoodan dhuganiin kan hin dhuganiin. Tole baay'ee namatti tola. Saqa kan gisee jila godhatan. Kun ammoo halloo. Halloo tana nama qabu jira warra gammee qabu warra ijoolleen isa gammee qabdu warra gadaa haraabaa jechuudha. Nami jilqaba ammoo in ergifata. Buna fudhatanii tamboo fudhatanii daraara hidhanii harri isaanii seenanii dhufanii daraara kennan. Warri bun qalee dhadhaa buna ibsee nama kenna. Halluu harkatti hin qabatan in keeyyatan. Keeyyatanii harraan gabbaan. Harri warri jilaatiin dhufanii seenan. Borootti dhaanidhan. Boroo bulchanii barii haanii abbaa jilaatii fi haati jila keeyyate. Akkanaan duuba ijoollee maqa baafatan. Gisee jila keeyyatanii yoo jiltoo baate borootti dhaanidhatanii warri isaaniitii gachanii jechuudha. Gisee jila malee gisee dhibiin keeyyatan. Kun kalloo. Ijoolleen guduruutan. Ijoolleen guduruutu yoo guduruu buufattu gamme godhatti. Tun ijoollee dabballeen tan. Dabballee tan godhattee gisee ammoo dabballee tan irra buusanii gamme ittaadan. Yeroo gamme akkas ittaadan sun kalloo tan hodhaniif kalloo qaba. Kalloo warra gamme qaba kana qaba. Nami biraan qaba. Nami mucaa gubbifatu. Hajil godhatu warri sun dhaqee daraara geessee kadhata halloo daraaraan kennaniif warri qabu warra kan warra gammee qaba kan tun ammoo guduru ijoollee guduruu jedhan warra raabaa qaba warri gadaa kee jiru nam qabu jiru. Tole mee amma nutti agarsiista guduruudhaa fi isaan nutti agarsiisanitu mee garaagarummaan isaanii maani umuriidhaan moo maaliin adda adda ta'u? Urmii miti. Lubedhanii lub gammee qabu jira lub guduruu qabu jira. Lubi guduruu qabu kunini deemee gisee yaa'ii isaanii liibanitti ol galu guduruu buufatee gammee godhata. Marsaan deemtu malee lub qabu jira nam qabu jira. Oromoon Gujii nyaata aadaa isaa duwwaatu hin ta'in qabeenya uumamaa kan uumaan isaaf kennan illee badhaatudha godinni Gujii jechuudha. Kanaaf amma immoo kan albuuda godinni Gujii qabdu immoo kan nu daawwachiisan as nu bira jiru. Kanaaf immoo turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna turtii gaarii. Duraan dursamee maqaan keessan eenyu jennu? Maqaan kiyya obbo Mi'eessaa Waassoo jedhama. Waldaa Aksoonaa bu'aa obsaa irraa. Tole gaamee yeroo ammaa albuuda adda addaa fidanii dhuftanii jirtu argisiisaa fi kanaaf mee godinni Gujii albuuda akkam akkamiitiin beekamti? Albuuda hedduu qabdi. Albuudi godina Gujii keessa jireenya jiru albuuda hedduudha.
biyya badhaatu jedhamuu ni danda'a. Godini Gujii warqii qabdi, emilaardii qabdi, taantalema qabdi, kiroomayitii qabdi, akumarii qabdi. Dhakoota adda addaa albuudota adda addaa qabeenyaaf hin dandeetti. Kana jedhee jiraata laakkoo hin dhaqqabu. Isa kana keessa ammoo muraasa kan qabannee asitti hin dhunne jira. Tole maaloodha kun inni kun? Inni kun emilaardii jedhama. Inni kun asuma godina Gujii badhaatu keessaa warra badhaadhe keessaa nutis nama tokko godina Gujii aanaa sabbaa baruu ganda qanxichaatii fi ganda sabbichuu gidduutti kan argaman emilaardii jedhamti wanni tuni ammoo. Inni kunini emilaardiidha. Emilaardiin kunini waagaa guddaa qabeenyaaf danda'a jechuudha. Akkanatti yoo ifa dabarse akka ammatti argitu kanaan yoo ifa dabarsiisa danda'e yoo boci isaa sirrii ta'e waagaa guddaa qarshii guddaatti gurgurama jechuudha. Inni kunin maaliif oolame albuudni kun? Albuudni kunin waan biraatiif nyaataaf oolu waan geexiitiif waan dansoomaatiin waan akkasiitiif hojjetama. Inni kunin kana hojjetama jechuudha. Albuudni kun biyyee keessaa qotama. Biyyee keessaa qotamuu isaa danda'a. Kan irra jiru kun amma maayikaa jedhama. Beeni isaati irraa dhiqamee raataa bahuu danda'a. Yeroo irraa bahu san sirriitti erga ifa dabarsee birrii guddootti akka sadarkaa isaatitti hin gurgurama jechuudha. Akkana geexiifidha oola jechuudha. Ifa dabarsuu isaatiin beekamaa jechuudha. Ifa dabarsuu isaatiin akka ammaan kun amma moobaayilii irratti kaa'ee agarsiisu kanaan bifa kanaa ifa dabarsaa. Sadarkaa tokko qaba, sadarkaa lama qaba, sadi qaba. Sadarkaan tokko immoo naannoo qarshii 100,000 olitti kan gurguramu jira. Giraamii tokko jechuudha. Itti aanee jiraata akkuma sadarkaa isaatiin 50,000, 40,000 kiiloodhaan 50,000, 60,000, 15,000 sadarkaa isaatitti kunis amma sadarkaa qaba jechuudha. Kaas keessatti argamu kunin sadarkaa isaatiin kiiloo 15 haga 20 haga 30 akkana gurgurama. Kun kana fakkaata. Albuudi kunin emilaardiidha. Waagaan isaa baay'ee widdiidha jechuudha. Tole mee kanatti aanu inni kun? Kan itti aanu kunin kun taantalema jedhama. Taantalemiidha. Kunis achuma naannuma san godina Gujii aanaa sabbaa boruu ganda horsiisee bulaa qanxichaa keessa kan argamu. Taantalemi kun achi baha jechuudha. Achi bahiisaaf danda'a qanxicha irraa baha. Kiiloon isaa ammatti inni dheedhiin kun jechuudha. Kiiloon gurgurama qarshii 2,000 haga 3,000tti gurgurama jechuudha kiiloon tokko. Meeshaa guddaaf oola. Inni kunini meeshaa waan guddaa keessa gala. Moobaayilii kana keessa illee wanni inni gahii guddaa qaba. Wanni inni irraa hojjetamu jira. Orooppileeni amma deemu kan amma arginu kanallee keessa gahii guddaa qabeenyaaf danda'a. Inni kunini meeshaa guddaadha jechuudha. Wanna akka boombii amma nukileer boombii maanii kan jedhamu kulleen as keessa gahii qabdii jechuudha. Taantalemi jedhama. Biyyi teenna biyyi Gujii akkuma amma reefu dubbanne badhaatuudha. Albuuda hedduu qabeenyaaf dandeetti. Kan hojjetamin kan hin tuqamin badhaadha guddaa qabeenyaaf dandeenya jechuudha. Kana jechuudha. Tole gaamee kanatti dabalee tarii godinni kun waan isheen ittiin beekamtu maali? Godinni kunini akkuma argiisaaf dandeettanuu waan hedduu hin beekanti. Horsiisa horiitiin hin beekanti. Qonna bunaatiin hin beekanti. Akkasumaanis waan aadaatiin waan nyaataatiin hin beekanti. Fuudhaaf heerumaan hin beekanti. Irri guddaan albuuda guddaa qabeenyaaf dandeetti. Fakkeenyaaf sookoon hedduun kan akka medirookii kan jedhamu kun godina Gujii keessa, okkoteen kan maqaa dhawamu kun godina Gujii keessa, akkasumaanis taantalemiin kun kan qanxichaa kan jedhamu kun kan warri Itoophiyaa Baadillimaati Aksoon Maaber jedhamee raataa hojjetaa turan toonii 250 toonii 260 akkana kan amarratan waggaatti jechuudha. Inni kunini qabeenya keenya guddaadha. Qabeenya keenya guddoodha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Dhuma irratti immoo wanni jedhuu danda'u jechi tokko dubbadhee jiraata. Naa dhaga'uu qabdanii qabeenya haga kana gahiisaaf danda'u qabeenyi kun qabeenya qaldiiti miti. Nuti Oromoon qabeenya kana doo qabeenyaaf dandeenyu le'ii gadadettii keessa la'u
albuuda gosa akkanaa doo qabeenya dandeenyu karaa dhabuu nutti dhagatama. Albuudi kun maaliif sababisa? sababisaa waan ittiin fayyadaminiif, waan ni hojjetiniif, waan abbaan biroo hojjetuuf karaa dhabaa jirraam. Albuudi akkanaa doo jireenyaaf danda'u. Oromiyaan bal'oo hundumaayyuu Itoophiyaa hundaa kan gahiisaaf danda'u adoo kana qabnu hiyyoommachuun adoo hiyyuu faarsuun waan nyaataa dhabuun hin barbaachisu. Dhumarratti an kan jedhu akka walaloo godhee dhikee waan tokko dubbachuu barbaada. Oromiyaan bal'oon yoo misoomte maali? Hiyyuun lafaa baddee yoo duroonne maali? Daandiin Oromiyaa yoo midhaadde maali? Kaaba kibbaa kaatee yoo bareedde maali? Oromiyaa bal'oo naa misoome. Albuuda fi qabdii yoo misoomte maali? Warqii yoo shoon qabdii yoo misoomte maali? Taantaleema qabdii yoo misoomte maali? Emilaardii qabdii yoo misoomte maali? Oromiyaa bal'oo naa misoome. Oromiyaan bal'oon albuudaan qabante gaaraan dagalfante tulluu ishii gubbaatti bosonaan xaxamte bosona san keessatti bineensa qabatte halluu magariisa bineensi keessa ciisa. Biyya akkana jirtu eentu namaa dhiisa? Biyya qamadii, biyya xaafii adii, biyya arba gafarsaa, biyya leenca gadamsaa, biyya arba gafarsaa, biyya leenca gadamsaa. Biyya akkana jirtu eentu namaa dabarsa? Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu kan cinaa Shaakkiso an qopheessaan walaloo mi'eessaa waasisoo misiyaa waan albuudaatii fi naawellisa hawwisoon jedhaa galatooma. Toraa bulaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.